Akkam nagaa keessanii egaa viidiyoo yeroo darbee irratti maaltu sababa ta'a foolii badaa afaan keessaa ba'uuf kan jedhu sinii kaasa jedhee akkuma waadaa sinii galee diiteelii isaa maaltu sababa ta'uu danda'a akkamiin immoo irraatii of eeguu dandeenya kan jedhu qabadhee sinii dhufeef jechuudha. Namoota hin fayyada jettanii yaaddan hundaaf sheerii godha. Koomentii jalatti yaada qabdan naakaa fuul tiktookii kanarratti waa'ee fayyaadhaaf waa'ee qorichaa of eeggannoo hygiene kan jedhu duratti wanta hundaa'ee waliin mari'an jechuudha. An faarmaasistii Dhalalseen jedhama. Koomentii keessan, sheerii keessan, laayikii keessan hin dagatina. Egaa foolii badaa afaan keessaa ba'uuf sababa guddaa kan ta'u baakteeriyaadha jechuudha. Kana malees immoo dhukkubbii ilkaanii foolii badaadhaaf sababa ta'uu danda'a. Dabalataanis namoota sigaaraa xuuxan gogiinsa afaanii ijaa isaanitti fiduu danda'uuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni dabalataan immoo gaastiriik yookiin dhukkubbii garaachaa dabalatas immoo qullubbii adii maal temporary yeroodhaa fi foolii badaa afaan keessan keessaa akka ba'uuf sababoota ta'uu wantoota danda'an keessaati jechuudha. Egaa akkamiin immoo baakteeriyaa afaan keenya keessa jiru kana ofirraa dhorkuu dandeenya akka inni foolii badaa ilkaan afaan keenya keessaa ba'uutti akkam finnisa jedhuuf namni tokko ganamaaf galgala ilkaansaa sirriitti dhiqachuun dirqama jechuudha. Ganamaaf galgala ilkaan keessan sirriitti nyaata booddee asaas keessa isaa sirriitti dhiqachuun baay'ee dirqama isinitti ta'a jechuudha. Kana malees immoo yeroo ilkaan keessan dhiqatanitti arraba keessan illee gadi baastanii arraba keessan wanti ittiin arraba dhiqatan ni jirti garuu biyya kana keessa meebii shortii ta'uu danda'a. So argachuudha yoo baattan illee burushima keessan arraba keessan illee dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif iddoon itti baakteeriyaan heddummaatu keessa arrabi isa jalqabaa jechuudha. Kanaafiyyuu foolii badaa balleessuudhaaf afaan keessan ni jalqabaa. Afaan keessan ilkaan keessan dhiqachuu inni guddaan arraba keessan hin irraanfatinaa sin jechuu barbaada. Warroota sigaaraa xuuxan immoo egaa sigaaraa dhaabuun waan gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Inni dabalataan immoo gogiinsa hir'isuudhaaf pilaantii bishaan hedduminaan dhuguun baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biraan egaa ilkaan keessan arraba keessan dhiqattanii bishaan heddummeessitanii dhigdanii guyyaatti utuu guyyaa tokko hin darbisin. Egaa namoota burushiidhaan saamunaadhaan maal dhiqachuun dirqama isinitti ta'uu dhiisuu danda'a. Rigaa malee ilkaan keessan rigachuun waan tokkodha jechuudha. Akka baakteeriyaan sun ilkaan keessan irratti wal horee afaan foolii afaanillee jijjiiree kana malees kaavitii yookiin immoo ilkaan keessanii akka nyaatamuufillee sababa ta'e ilkaan nyaatame sun immoo foolii badaa afaan keenya keessa ba'uuf akka sababa hin taaneef ilkaan keessan please rigadhaa dhiqadhaa jechuun barbaada. Egaa kana gootanii garuu ammas darbee fooliin badaan yoo afaan keessan keessaa ba'u jiraate inni meebii keessoo dhukkubolee keessoo kanneen akka saayinasiis ta'uu danda'a, dhukkuba garaachaas ta'uu danda'a waliin wal qabachuu waan danda'uuf isa further dentistii yookiin hakiimota kabraa birarree deemtanii mari'achuun mala tokko ta'a. Tubaakoo sigaaraa xuuxuu dhiisuun mala tokko ta'a. Bishaan hedduminaan dhuguu isiniin jedheera. So wantoota kana goggochaa fayyaa afaan keessanii eeggadhaa. Foolii badaa ofirraa dhabamsiisaa. Egaa kana malee ilkaan dhiqachuun alatti wantoota ittiin baakteeriyaa afaan keessaatiin dhiqataman ni jiru. Mouthwash kan jennu yeroo baay'ee mouthwash yeroo fayyadamtanitti immoo akka gogiinsa afaaniif isinin saaxiletti alkool firii utuu fayyadamtanii gaariidha. Inni dabalataa kan inni irraanfadhe ilkaan keessan gidduudhaati wanta burushiin baasuu hin dandeenye filoosiidhaan faarmaasii irra ni argamti, nu birallee ni argamti faarmaasii jechuudha. Filoosii san fayyadamtanii ilkaan keessan qulqulleessuun ni dandeessu jechuudha. Galatooma.